social media waan jaamu guutumatti waliin dhiise fayyadamu waan dhiise keessaa fugaa wabe kamti yeroo dheeraaf social media baay'een fayyadamaa ture. So irraa argatu tokkoyyuu hin jiru yaada jirraan TikTok waan ajaa'iba isinidha. I think jiratee kan hin banee akkuma kanaa seenee ilaale. So inshallah faayidaan hafu qabu jedhu rabbiise garuu alhamdulillah namootan baay'ee nama kuma dhibbaa fi wayitu as jira. So inshallah arreesi yaadatumaan isinitti akkan salaamadhuuf haati mana xiyyaa jaalatamtuun kabajamtuun Aadde Sumayyaa nafiddee gidduudhaan nafiddee katasaa yaa kubbaqannaan qabature. So inshallah سنمرت سلام منا إني تبرفنا إن شاء الله وندخيسانو نجين ربي بك جفتين تسمع هاجراتو وندخيسانو ربي يادا مراد خيسان ربي سنفاقوتو ربي تجي سنجارنا so me sujudan gara gifti tiyati sindawar sagara Sumayya social media ra mari badde أنا مين ترى منتي؟ أوكي يا أمالي في بداية أمالي في بداية وتدخلني في مسير. وصل نفسني وسنغافلو. غافلو غرو غافي جبتو سونتاني أتي كاسرو كود جيمة خنا جيمة تبغى تشوفها دو. Muata mukanya nakkas jettani miti ishee tana bichaadha gamtu maal ishaaf shiri. No ani geema taphachuun jaaladhu. Geema taphachuu miti taphatan nafaa godhanii ishee taphatii tana bichaan simmoo taphachuu barbaadde? Kaanseliin godhaa kennee waan simmoo itti bakka rakkoon qabu shiri. No okay ayyee. Kaansel godhuuttan isaan baase awuzu billahi. Maqaa isaati. Bakka tokkitti dagadheera jechuudha miti. Wallahi kaansel godhuuttan isin baase dhiifamu. No, okay, ya taraa dhumaa takka siif jedhee siifan kanna. Taraa dhumaa takka ana mana injifate jayyaanne amma yoon si injifadde laalle carraa qabda. Yoon an si injifadde sagalee ni jiru. Sagalee miti mpedu hata babinsa anoko mana magaya hayat nini simwachu kanani cancel godame wanta ibjecha yu bakka mpedu amadisa akam jirtani sin okay ayi bare da hafu malif game kana du njara du anata musul kagarte game Konsepti jungarte modan gaming ka wasa so game tu jala doani so TikTok yo sene alhamdulillah sagantale dadara dabarsatu rega hisabu TikTok arati dorgomile Qur'ana ture dorgomile shida ture alhamdulillah I think jala madrasa khatumre Ramadan rasa Ramadan khaysa ya Ramadan duratu murre wada sirna bada salle tormati I think jala madrana fakata gaggeesine tumurre turre inshallah yorodiyotti sammas kana boda Sumayya qopheessa sagantaadha ana miti kosan TikTok etu mari fayyadamte isin nagargaatti yaada Makasih Allah Taala banyak kegeratuan mana untuk faisanu Rabbi cece sinjalanna wana jaya besita TikTok Osman live sensenu itti sin fayyadamu nama kuma dibbafi wayse ne jura so subhanallah garu fayyadamu tureba la yaro takataka ti fayyadama turte lugara te garu akasiti ti yefanna takhanne TikTok sensenu so alhamdulillah namota baye yeroo dhiwa keessatti ji'oota muraasa keessatti nama kuma dhibbaaf wayse ne so kasi akkasuma chaanala YouTube's ni jira
صورة تندلي نملة نشيدات تقرتي وأنا أفسك إن شاء الله رجع قدي ساجرة channel saya mati subscribe gorada sochra wana dadani hordoftan fuldura fille segantale babare dudam sakabdu inshallah taala ni hojjane ne yanna so wani guddan balen kenya social media kharati haga dan damet tundi kenyahu wanta bareda taka amma subhanallah facebook hona ralme tiktok islalme wanta tiwaga furu gana madro dabarste story juro wanta darbe jura سيفدا يوان حماد رئيسي زكاسو سيفدا يجونا أنا في شاء الله تعالى وانت خيسانو حاجة دندامتي سوشيال ميديا خون أبلي كرالماتي أصون تفاية دمني رافية دمو دندونو رجراتا مالي فمانا موني ياو رافية دمو جرمي رغون داني سوسوني في شاء الله تعالى رافية دمنا بدي كمنا سو باية تكرتو مادا وري فولو نولي ما شاء الله جنسيتي يا جراكم مري بلا ما تنتبه مري بلا ما تنتبه كي आप कैसा हो रहा है बात को मालूम बाबुरिंदा कैसे हो रहा है यार absolute so मारी फिलहाल हम नमनी नहर दफोन वांग गारी दाम सो بريدا إرجع كابو يا ونورا دعو نورا رجراتا so سني إن شاء الله تعالى نولي نسمع دعانة إن شاء الله وانت نرايك جمو سيمبراني كي ينتهي أبدي كمنا سالفون ده إنسانو ربي بيجي سنجارنا نمو بكجرتي نجي ربي الرها جراتو هم بيجون باقي سجرتني سنجان جمع جوا ماتي في سن ربي سن حاجرتو so يا خلينا ما يسمع ما جت Kawan je, no? Tumeon nama mereka sebenarnya jerama Anak tuti ki kayak mana yang menjur? nah itu nama dibba jafu itu nama jerama Kajar, gahi singgah halu. oke gahu lagi oke mereka semuanya egi cajuran ini sinar batu cajuru rakon kapadu batu itu batu Tiada. मैं इसिन सोशल मीडिया इतनी की बिचा सुनता नहीं सोशल मीडिया वंतो तक कभी भी मना मना रल्ली तुर्तनी सोशल मीडिया हम जब माफ़ है ये दंतन के सायों दमो तजाजिला तुर्तन के सा या फेसबुक का साथ हो या यूट्यूब भी साथ तख्ती की सियाता हो टीवी वन डर रल्ली दरागा तुर्तनी अक्कनी दुरानी सिनिम्बे को कनो डिफनो रगेती सोशल मीडिया हम दखेसा हर के रजारा कसी इसिन फाइया दे हमीदा ya kan sini fayya demo ni jira oke gafin ke bare dada kan isa rumah kana kan si fayya de fi kan si mi de da oke gafi bare tu yani gastesan nama gafto na gafatte ya ako wali galatti anaf social media duga dubbachu guyar ras gantata media channel mata khiya bane Facebook gana moni hetun media morafu gurna nabi khani even akasum mas media to hettu echula kharana fajalatin hettu gargaratin ture sankeisa media ta oromo qabdo khaisa oromia media network ko menirne haga takka yarom rasa bojolen ture so alhamdulillah marf janan mutannon wanda kana yaro jichade bite chola khisafu worotan hamile waya khana kabuf galona wani dam sugar dam sa dabar sugar badu wan rajirtan kesa tatafi gorun du sin khayati so ani lugad bajuf hamile kabachu ture kenya khiyra ason mana barumsa ta sadi afrika sabradu yani du baka saganta produce bodu
editingi journalisti khun wanti kenya khiyara jechuudha hamile khiyya keessa ture so alhamdulillah mana barumsa yeroon baradhu rajal qabe hamile kun keessa ture garu alhamdulillah ergan gara biyya masri gara baqa deemes jechuudha hamile kiyya san tumo fe jechuudha heddu hamile dubat bocho sa kursadi ol hanga sa kun afri saadi demi fi afur jechuudha ndenya kursira taa'ee kompiitarra taa'ee gaafaan hojjedhu ture amma fakkeenyaaf miidiyoota nan hojjechaa ture keessa kan mataa hojiittis banadheen ture miisan miidiyaa mooraa hojjama so namoonni baay'ee jechuratti kan beekanii keessaa fi miidiyaa isaa irratti sagantaalee adda addaa hojjechaa ture gara chaanaalii seenee numa jira seentanii hojiilee teenya jechuratti daawwachuun dhiisoo keessaa fi sagantaalee garaagaraa qophiilee adda addaa hojiilee adda addaa jiratti dabarsaatiin ture waan ajaa'ibaa isinitti taasisa sagantaa san mataa xiyyaanii hojjechaa ture fakkeenyaaf oduu hawalitti qabee qopheessuu salma ture produusara kaameraamaanii joornaalistii san hunda mataa keessa fudhateetiin waan ajaa'ibsiisaa ganama akka lakkoofsa biyya arabaa jechuudha sa'aatii 8 irraa eegalee hanga zuuritti sagantaa silaa nama 4-5 hin dalagan kophaa xiyya kan hojjechaa turedha kun hundi waan biraatiif miti dhugaa dubbachuuf bu'aa tokko osoo hin arganne mindaan naaf halumu tokko hin jiru garuu hamileen qaba jechuudha garuu alhamdulillah inni wanni hedduu hamileen leenatti horu waan nagammachiisu keessaa sagantaan hojjetu san hunda keessa amantii islaamaatiin wal qabsiiseetiin hojjechaa ture jechuudha fakkeenyaaf yeroon ifiniisu jalqabamu salaamtaan ni eegala so alhamdulillah wantoota hojjetu hunda keessatti amantii tiyyaa wal qabsiiseetiin hojjechaa ture achiin booda media Oromia International Broadcasting kan jaamu ture media sanis ga dhugaa dubbachuuf haga dhugaa dubbachuuf guyyaa takkanii yaadadha osoo sagantaa hojjennu guyyaa lama irratti kan irraa fin jechuudha kaajiraan dhukkeen akkaaste yeroo sagantaa jechuun yaani ati waa hedduu ture mudannoo sana inshallah sumayyaa maal jette Gaafii cadeebsii simin jedhan ibsa osoo hin taane gaafii feena. So akka walii galatti gara gaafii feetii yeroon deebi'u miidiyaan anaaf takka bu'aa guddaa rakkadheetiin jira fakkeenyaaf bu'aa gara maallaqaatiin osoo hin ta'in waa baay'ee takka na barsiise akkasuma itti fayyadama isaa akkamitti akka itti fayyadaman namoota adda addaatiin wal baradhe so anaaf miidiyaan hedduu na fayyadee jira garuu miidiyaan harka irra caala miidiyaa hunda caala kan isin fayyade isa kan harka irra caala miidiyaan na fayyadee tokko yuutuubii lamaffaan feesbuuka kama peejiitiin jechuudha innis dafaadhaa kan na milkeesse jechuudha milkee xiyya addaa kan naaftee yoomiyyuu taanaan akka addaatti dhugaa dubbachuuf silaa akkaataa haala yeroo laalle hedduu tiktok irratti hin dhufu ture garuu tiktok anaaf waan addaati nama jabaa kanaan wal na barsiise jechuudha dhugaa dubbachuuf alhamdulillahi akka xiyyaa kana irratti yoo irraa milkooytan gaarii dhajeetii yaada fakkeenyaaf أنا خلاص أنا رافع يدي من جل الحمد لله. أنا بسم بيجات بيجاتي ولا بيها ماني هيا. قاعدين كي سيدي بيجر يدي يدا. أسمعني لين بقى وقاعد سنو قاعد نيرا بقى. يا الله جل الحمد لله يا الحمد لله. هيا. قاعد لما فهمت سني قاعد دوا جول. أوكي. قاعد لما فهم. Wah, filano warra jarah hanalan singgapan. Saya sama pame. Lambi gapat. Kata pak, sini gapat dagan. Di pasti baga pesan. Gafin nama kamu yo ngambil berat utani. Insyaallah. Yo bayar dia tak kok. Yo bayar. Benar betul bayar. Ya kondisi tidak mau mendendamu.
Isa suara. Ana gaafii inshallah yeroo taana ya. Anak di sini debiera. Mari jenang waa hunda social media kanarratti olin baasanii live jiru teetii private government dhaabsawanii dabarsu obboleen keenya waan hojjetu hunda keessatti lafarratti hojjedha. Even namootan isin waa'ee keessa namootan hanga muraasa malee waa hunda himaa hin deemina. Kitaaba social media kanarratti jechuudha gaarii miti. Waa baay'ee jira kanumaan bira dabara inshallah. Aye, kan sudah mau gafi beraga fada, why ma social media wal kabati mani, why dirinya wal kabati supaya social media kabati. One sini gafi tu fit ojrat. Walau di sasu tu mana fikir inshallah. Isin gafi ni kabda ni? La ara buyan keti. So hordoftoota keetiif qofa gaafii deebisuudha. Jamaa sini jecha harus ni fakkaate. Isin beeknaa, isin jaalannaa, isin kabajnaa. Ilaa shamarran hin jenne moo dhiiran jedhe ilaa. Innaa isin jaalannaa, isin jira warra dhiiraa kanaaf gaa isinirraa hin qabu. Shamarran kara kiyyaa hundoo isin jaalatan. Waan kara keetti kana bira qabanidha. Oke, gara kiyyaas amma bakka afirraa ansi gaafa dure gara hordoftoota kiyyaati. Oke, hayyee naasi gaafa. Oke, nama tokko gaaffii gaafate. Bismillah. Maaliif gaafii hundan deebisuu baleen keenya gaafii public gaafii deebichaa gaafadha inshallah. Private asirratti hin kaasnu. So inshallah ta'ala gaafii si gaafatan Sumayyaan miidiyaa hagam takka jaallatti jee namni tokko si gaafate I think nama dhiiraatiin isaa. Okay, namoota biraatis gaafii cesentuuf inshallah. Hagam takka jaallata? Parsantii dhibba keessaa? Shantam. Parsantii shantam qofa? Shantama nin jaalladha. Shantama garuu yaani social media kun haqiiqa dubbachuudha. Akkuma isin hojjettanii akkuma faayidaa qabu miidhaas ni qaba. Keessattuu tiktokiin baay'ee miidhaa qaba. Fakkeenya osoo kaanee yeroo boqonnaa kennaa kaanee laayivii bannee sa'aatii boqonnaa keenyaa malee sa'aatii tirfii san nama jalaa fudhata jechuudha. Osoo mukaatiif gaafa gareetti seenu jira. Innaa yoo likkiitti hin godhin ittiin ulfaata. Hayyee. Namooti waayifii yoo hin qabaanne xiqqoo shaanii hin ulfaatan. Yoo nan seenullee baadhee waayifii yoo hin irraa naa wayi. Waifiin irra yoo ta'e fadaataan irra yoo ta'e naaf fayyada. Hayyee gara tooni gaafii itti aanu dabarraa. Sumayyaan naannoo kamii jaanii gaanoo miidhagdeeti jedha. Gaafii itti aanu san ture. Dhalattoo isaati jaanii waan beekanii. Kana ni beeka. Ijoollee sikkoo mandoo ta'uu kana beekan. Hayyee kanaas waan bira dabarraa. So yeroo guddaan keessanii beekanii yaada gaafiin biraa erga karaa amantii islaamaa dhuftee maal fayyadamtee yookiin immoo hagam takka yaani bu'aan ati argattee garaagarummaan gaafasiifama maaliidha gaafiin ture. So gaafiillee barumsa illee qabu kun inshallah. Haqiiqa dubbachuudhaan namni halkanii fi guyyaa wal madaalchisu hin jiru mitiire. Jireenya kufrii jechuun jireenya jedhaniidhaan qabattee deemtu. Kan namni siin qabee deemu namni nama gabbaru fi rabbiin gabbaru gargariidha. Kanaaf jecha iyyuu halkaniif guyyaadha. Jireenya kufrii keessatti jireenyuma yaani fokkataa wayii kan sabarii hin qabne jireenyuma fokkataa wayii dabarsinee jechuu hin dandeenye. Mikinaa kun nuti fakkaanneedha waan ta'eef yeroo san kan jiraachaa turre. Islaamummaa jechuun dammoo waa hedduun si bareecha. Amalaan si bareecha, akhlaaqas si bareecha, duniyaa irratti milkii boruuf dammoo abdii jannataa haa qabdu. Waan fe'ellee yooma ta'ellee namni islaamaa yooma xiqqaate guyyaatti al-sharrabbii ofii kan yaadatu jireenya islaamummaa jechuun bakka
ifa addunyaa faafiraati jechitti ibsa malee hin jiru haqiqa dubbachuuf wanti miidhame jedhu tokko iyyuu hin jiru maaliifi hin miidhamne fitnaa waan tokko illee yoo jiraateen ta'e jabduu si godha gadi si dhaaba haraayyuu daran akka karaa rabbiitti dhiyaatudha kan nama godhu qormaanni si kunna malee yoo ati jabduu taate qormaatti dhufuun dayyuu ima dabaran jechuudha wanti hin dabarre hin jiru garuu sawaba qaba qormaanni sun namni tokko quraana gaafa qara'u harfiin takka yoo tuffaate harfiin sun fakkeenna sawaba qaba mitiire yoo islaamummaadhaaf jecha rabbiif jecha dama waa hunda sabarree irra kunnee miidhamnillee akka nama miidhamne yoo taane sawaba qabna kanaafu islaamummaatti erga dhufe tokkoffaa ifaan argadhee nama akka kan kootii ka dhalatee ka nyaatee ka dhugee nama rafee gabbaruurraa ergamaa rabbii kan rabbiin jaalate gabbaruurraa Yesuusin haqaan itti amanne rabbiitti dammoo dhugaan amanne Muhammad sallallahu alaihi wasallam dammoo ergamummaa isaatti amanne abdii keenya jannataatti jechuudha kan nuti deemuuf deemnu jechuudha inshallah yoo rabbi jedhe waliin nu amante sittaan sudaan dammoo alhamdulillah jireenya san keessatti yaani jireenya anaaf jedhu jiraachus baadhama immoo jireenya anaaf jedhu illee hin qaba waan ta'eef jecha badhaasa caalu islaamummaan qaba kanaaf illee rabbiin nu haa badhaasu badhaasa caaluma abbaa manaallee nan qaba sumaanishi dhageessee isa innillee badhaasa gooda akkas inshallah akkasii gaafitti aanu dabarra gaafii na biraa heddummattee jirti inshallah sittin dheeressu dhifama gaafiin takoo isaati jeeti yaada namoota kootu yeroo hedduu barreessaa ture gaafii wal fakkaataadha suuraa tokko poosti gootee turtee barruu wajjiinii harkaan akkana jetteeti afur ayyeedu kayashi keeti jaanii sumayyaanii so waan kan akkamitti irraa ilaaltaa wanni sun dhuguma moo akkamiidha yaanni hedduu nama konfiis godhe dhibeeta Facciamo bishaan hin dhugatu koona dhoobatte gaaficha nageenye gaafii kana gaafta namni hedduu deddeebi'eeti. Daakooyi anamma yoo xiqqaate sooshaal miidiyaa kanarratti suuraa hedduun poostii godhu. Suuraa poostii godhu keessatti takka mudhii qabadhee takka afaan qabadhee takka harka akkana godhee isaanii suura diibarinni sun uummanni keenya nakkaane malee nastaalii suuratiin jedhe. Waan kana afaan maal jette malee hojiidhaan hojjetiin jijjiirraa jechuudha. Isaanii suuraa moo? Yaa moo haas nillee akkasitti waan rakkisu. Khayr inshallah. Okay, akkasii inshallah simiteeftee jirti an Sumayyaan akkas jettillee an gara hiyyaan Sumayyaan afur sammuutee jirti. Alhamdulillah. Dubartii feetanaa caalti saa kana deebisaa gabanumaan isin deebisaa maaliif jennaan ana kaafuudha malee silaa isin fuutu. Saniif inshallah ta'ala kasi koo qabaadhaadha. Maal bu'aan afur fuudhan bu'aan lama fuudhan sadii fuudhan fi jiru haadha manaa jabdu tattoo qabaatte san warabbiin sun bara keessaa dhugaadhaa sunaadha. Kanaaf waan akkasii hin jiru inshallah kana gamumaan isin dabarraa gaafii biraa tan akkuma qoosatti keessa finne gaafii biraa yoo qabaattan gaafadhaadha achiin booda carraa takka bichaa isin kanine gara Sumayyaa dabarsine itti sagantaa keenya goolabne inshallah biidhnillah. Oromoo tu maal jedha isiniif fakkaata. Bakka oolan irraa bakka itti galanii jaala. Akkasii dhiire. Garuu eegdata gaafii san gaafa dhiira moo dubartii? Dubartii gaafte. Yoo kishee sana jedhaa. Yeah, gaafatanii mirga qabanii so ibsamtee fi mee gaafii biraa okay gaafii biraan jiru shaayya After isinuma bohaarsu kan ijoollee. Hayyee gaafii tokko si gaafa. jiru gara isheetti darbaa jaanii so ammaan tanaa Quraana isa geessee sun jechaa jiranii gaa haala kamii jirtaa barachuu jirtaayii. Bernagaraችን ላይ ቁርአን በከንገ
private asini finamu gafman busa surprise singoda cida kan kofi e bakurana kan ko bakata ko inshallah yo rabbin jede ba muso baratan jira zo maratu yo so kaina mama kasan kama barata jira bota ti bara fi e nurata ka bara dulli ana fiya sa ko marinan be baya kasai ana sa kishubra da barra so kasi inshallah garfe da barra ne udutone heti saga fita gafi sadi si hanen jira sana bodo inshallah saganta kanya gorom no bane kenya isinu mar salamu chodu funiti inshallah taala hedu sinjala na wante fi ga sipo kabadada ayi chala si hanen jira ante suya aye ya pijatu takkan sini no ati mi jira ke ordofton he wanga funtu la gafi sundura tare garu akamiti wal bartan jedani kama wal bektani jedani kana namo kan kama wal barre wal begne namo nama beka ani gafa yani sinala tani sinargen tore garu sinimbe ko mari choda sinra galatenna isa zani gafa tu eshma sini gafa tu gafi to kasi gafa tu sin gafi dawde kataga ye safa jolle safa akata tu wal bartan nus gafa tu ijolle ana mi digaru kana follow sam bodela kiro jam no akada to barre inshallah sini fimna mamti akai sini fille borom soto tiyoro do inshallah sun rangenya ana gafiro tali gamam barkatakkat ke sini fimna inshallah nikah ida tadi nikah mari tana jar sahihan jedani re mata tufi haya wal barre biyane kat nikah godan biasa di ayo salon sani sanu ararge ba esa jirani isamu wal fakkato kharija pastor Khalid marsin injari dama jar gabadi ramu dul bata o habuto iraste dul basta ya khanna rabbi tijaru isimma